Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oromoo bakkuma jirtanitti nageenyi kenna kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenna. Itti aansuudhaan oduu sa'a kanaa qabannee dhiyaannee jirra. Hanga dhuma sagantaa kanaatti nu wajji turaan affeerraa kenna. Kun biiftuu Oromoodha keessani. Jajjabeeffadhaa like share godhuu hin dagatina. Kallattimaan gara mata duree oduu amma qabadheetti yeroo dabru oduun jalqaba. Kaabinoota fi kaadiroonni mootummaa Bilxiginnaa maqaa leenjii waraanaa jiru dahoo godhachuudhaan yeroo ammaa kana saamicha hammaata hawaasa irratti gaggeessaa jiru jedhamee jira. Maqaa leenjii waraanaa jedhu balbala madda galii taasifatanii jiru. Gara biraatiin immoo ilmaan hiyyeessaa daa'immanii fi qeerroo fedhii isaanii malee dirqama gara mooraa leenjii waraanaa isin geessina jechuudhaan adamsaa jiraachuun himamee jira. Dabalata isaa qabna. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaati. Lolli Oromiyaa bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaa Bilxiginnaatti fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru akkuma itti fufeetti jira. Waraanni bilisummaa Oromootti bana bakkoota garaagaraatti fufteedhaan haleellaa loltoota mootummaa Bilxiginnaa irratti raawwataa turuu fi har'as barraaqan bakkoota garaagaraattii fi aanaalee garaagaraa keessatti humnoota waraana mootummaa Bilxiginnaa irratti haleellaa raawwateen injifannoo argadhe jedhee jira. Mootummaan gama isaatti loltoota waraana bilisummaa Oromoo kana dura harka kennatan of dura aansuudhaan yookaan of dura kaa'uudhaan opereeshinii bal'aa gaggeessuuf akka deemu odeeffannoon keessoo isaaniitti nu geette ibsitee jirti. Gara biraatiin immoo humnoonni mootummaa Bilxiginnaa gocha seera biyyaatiin idil addunyaa cabsee fi safuu hawaasaa fufteedhaan namoota nagaa irratti raawwataa jiran hawaasa bal'aa dheekkamsiisee jira. Reeffa namaa harreetti fe'uun irra deddeebi'ee mul'ataa jira. Amma immoo nama ta'e namni ilma namaa irraa uffata guutumaan guututti yaasee qullaa isaa hawaasa dura dhaabuun hawaasa dheekkamsiisee jira. Dabalata odeeffannoo kana qabna. Oduu biyya alaatiin Suudaanitti balaa sigiga lafaa dhaqqabeen namoonni kuma ol lubbuu dhabuun dhagahamee jira. Dabalata odeeffannoo kana qabna. Guutuu oduu kanneeniitii fi kan biroo wajjin isin wajjin ka turu ani Bariisoo Ganamooti. Guutuun oduu akka itti aanu kanatti wal duraa duubane isiniif dhiyaata. Kaabinoonni fi kaadiroonni PP maqaa leenjii waraanaa jedhuun daa'immanii fi qeerroo Oromoo guutuu Oromiyaa keessatti yeroo ammaa kana duula bal'aa itti banuudhaan gara mooraa leenjii waraanaa isin geessina jechuudhaan adamsaa jiru. Gara biraatiin immoo kaadiroota fi kaabinoonni PP kun maqaa leenjii waraanaa jedhu kana dahoo godhatuudhaan balbala saamichaa hama uummatatti bananii jiru. Kaadiroota fi kaabinoonni kunneen maqaa leenjii waraanaa jedhu kana tooftaa madda galii cimaa taasifatanii jiru. Gara biraatiin immoo mootummaan Bilxiginnaa humna waraana miliyoonaa ol ta'u qabna jecha gara biraatiin immoo baatii 3 odoo hin guutin ilmaan hiyyeessaa dirqaman gara mooraa leenjii waraanaatti geessuuf guutuu Oromiyaa keessatti adamsaa jiru. Dhugaan jirtu immoo baatii 3 dura ilmaan hiyyeessaa miliyoonaan lakkaa'aman gara mooraa leenjii waraanaa geessanii turan. Kan hawaasa bal'atti gaaffii ta'e immoo ilmaan hiyyeessaa miliyoonaan lakkaa'aman baatii 3 dura yookaan immoo ilmaan hiyyeessaa miliyoonaan lakkaa'aman kana dura dabareedhaan guuramanii turan eessa geeffaman? Jijjiiramni isaan fidameeti kan isaan kana dura kan miliyoonaan lakkaa'aman guuramanii jijjiirama hin fidin kana boodas ilmaan hiyyeessaa guuranii gara mooraa waraana leenjii geessuun jijjiirama akkamii fiduufi? Mootummaan Bilxiginnaa afaan qawwee filatuu fi lolatti amanuu caalaa mariidhaan rakkoo nageenyaa yoo fure hoo? Rakkoo nageenyatiif akka furmaatatitti afaan qawwee filachuudhaan ilma hiyyeessaa qoraan itti taasisuun maaliif barbaachise jechuudhaan hawaasni bal'aa fi qaamoleen garaagaraa gaaffii fi yaada isaanii kaasanii jiru. Kun akkuma jirutti ta'e kaabinoota fi kaadiroonni mootummaa Bilxiginnaa leenjii waraanaa waan jedhu kana daldala madda galii taasifachuudhaan ilmaan namaa ittiin daldalaa jiru. Kun immoo qabatamaan marsaa darbe waan mul'ateedha. Ilma leenjiif hin gahin yookaan umriin leenjii waraanatiif hin gahin qabuudhaan abbaa 30,000 hanga 50,000 itti gaafataa turan. Ammas daldalli kun guutuu Oromiyaa keessatti cimee itti fufee jira. Akka fakkeenyatti kaleessa galgala jechuun hagayya 2025 Harargee Bahaa Aanaa Meettaa Araddaa Mudhii Leencaa jedhamutti ijoollee jimaa gurguruuf deemtu nama 4 karaarratti qabanii motorarraa buusuun waraana isin oofna jedhanii erga hidhanii booda xiqqoo turanii ijoolleen kun akka maatiitti bilbilan taasisuudhaan erga maatiin dhufanii booda tokko isaanii irraa qarshii yookaan birrii 40,000 irraa fudhatanii jiru. Maatiin ijoollee kana akka jedhanitti yeroo jireenyi qaalee maatii keenyayyuu horachuu dadhabnetti mallaqa kana baasuu keenyatti baay'ee gaddina garuu hanga yoomii ilma keenya bitannee jiraanna jedhanii jiru. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaati. Lolli Oromiyaa bakkoota garaagaraatti zoonilee garaagaraa keessatti loltoota mootummaa Bilxiginnaatti fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru akkuma itti fufeetti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo Oromiyaa bakkoota garaagaraatti tibbana fufteedhaan haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwataa jiru cimsee itti fufee jira.
Haaluma kanaan har'as fulbaana 2025 barraaqan Oromiyaa bakkoota garaagaraatti haleellaa humnoota mootummaa biltiginnaa irratti raawwateen injifannoo argadhe jedhee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo har'a barraaqan lixa shaggar aanota garaagaraa keessatti tarkaanfii loltoota mootummaa irratti fudhatee loltoota mootummaa hedduu hojiin ala taasise jedhee jira. Haaluma kanaan lixa shaggar aanaa dirree Hincinnitti haleellaa loltoota mootummaa biltiginnaa irratti raawwateen loltoota mootummaa biltiginnaa hedduu addunyaa kanarraa godaansisee hedduu madoodhaan adabee akkasumas meeshaalee waraanaa hedduu irraa hiikkatuun injifannoo irratti argadhe jedhee jira. Achuma lixa shaggar aanaa daannootti har'a barraaqan tarkaanfii loltoota mootummaa biltiginnaa irratti fudhateen miidhaa guddaa irratti dhaqqabsiisuun injifannoo irratti argadhe jedhee jira. Tarkaanfii barraaqan irratti fudhateen loltoota mootummaa biltiginnaa hedduu addunyaa kanarraa godaansisee hedduu madeessuun injifannoo argatu kan ibse waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii fudhate kanaan meeshaalee waraanaa hedduu xiqqaa hanga guddaatti irraa hiikkatuudhaan mooraa qabsoo waraana bilisummaa Oromootiif galii taasise jedhee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixa Oromiyaa bakkoota garaagaraatti aanaalee garaagaraa keessatti tibbana fufteedhaan haleellaa loltoota mootummaa biltiginnaa irratti raawwataa turuu fi haleellaa raawwataa tureen mooraalee waraana mootummaa hojiin ala taasisee jira. Loltoota mootummaa biltiginnaa hedduus addunyaa kanarraa godaansu kaan immoo madoodhaan adabuun hedduu immoo booji'uun akkasumas meeshaalee waraanaa hedduu irraa hiikkatuun injifannoo gagabbataa irratti argatu beeksisee jira. Har'allee aanaa Saasiggaatti barraaqan tarkaanfii loltoota mootummaa biltiginnaa irratti fudhateen loltoota mootummaa biltiginnaa hedduu hojiin ala taasisuun injifannoo irratti argadhe jedhee jira. Akkasumas waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugala kibba lixa shaggar aanaa ammayyaatti guyyaa har'aa barraaqan tarkaanfii loltoota mootummaa biltiginnaa irratti fudhateen loltoota mootummaa biltiginnaa hedduu hojiin ala taasisuun injifannoo boonsaa irratti argadhe jedhee jira. Haleellaa humnoota mootummaa biltiginnaa irratti barraaqan raawwate kanaan humnoota mootummaa biltiginnaa hedduu addunyaa kanarraa godaansisee hedduu madeessee akkasumas haleellaa raawwate kanaan meeshaalee waraanaa hedduus irraa hiikkatuun injifannoo irratti argatu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Guutuu fi dabalata odeeffannoo kanneen yeroo itti aanutti qabannee kan dhufnu ta'a. Gara mootummaatti bakkoota lolli itti gaggeeffamaa ture kanatti odeeffannoo irraa argachuuf yaallee odeeffannoo irratti argachuu hin dandeenye. Yookaan immoo bakkoota lolli itti gaggeeffamaa ture kanarratti gama mootummaatti wanti jedhame hin jiru. Kun akkuma jirutti ta'e waraanni mootummaa biltiginnaa Oromiyaa bakkoota garaagaraatti duula yookaan opereeshinii bal'aa gaggeessuu fi sochii jalqabuu odeeffannoo maddeen garaagaraa irraa nu gaane ibsanii jiru. Humnoonni waraana mootummaa biltiginnaa loltoota yookaan miseensota waraana bilisummaa Oromoo kan turan kan kana dura harka kennatan of dura kaa'uudhaan yookaan immoo of dura oofuudhaan bakka qubsuma waraana bilisummaa Oromoo akka geessanii fi loltoota kanneen akka tooftatti itti gargaaramuun keessattuu opereeshinii halkan gaggeeffamu irratti duula bal'aa gaggeessuu fi hojjetaa jiran jedhamee jira. Kun akkuma jirutti ta'e humnoonni mootummaa biltiginnaa tarkaanfii namoota nagaa irratti fudhataa jiran cimsanii itti fufanii jiru. Tarkaanfii seera fi safuu cabse bakkoota garaagaraatti namoota nagaatii fi badii hin qabne irratti fudhataa jiraachuu kan itti fufan yoo ta'u kun immoo hawaasa lolchiisee yookaan dheekkamsiisee jira. Keessattuu Gujii lixatti gochi barsiisaa tokko irratti raawwatame haalan uummata dheekkamsiisee jira. Guyyaa kaleessaa odeeffannoo isiniin geenye keessatti humnoonni mootummaa Gujii lixatti barsiisaa tokko guutumaan guututti uffata irraa yaasuun uummata duratti qullaa isaa dhaabuun hawaasa guutuu biyyattii biratti dheekkamsa uumee jira. Kana duras achuma godina Gujii kanatti haala baay'ee suukaneessaa ta'een humnoonni mootummaa ilma namaa irratti sibiira qara hin qabneen gocha suukaneessaa afaan namaatu dubbatuuf namatti hin tolle raawwatanii turan ammallee irra deddeebi'uun gochoota fokkisoo fi gaddisiisoo akkasumas safuu fi seera addunyaatii fi hawaasaa cabsan raawwachuun maaliif kan jedhu hawaasni Gujii gaafii gaafataa jira. Haaluma wal fakkaatuun humnoonni mootummaa biltiginnaa gocha seera biyyaatti miti akkuma idil addunyaatittu gocha balaaleffatamaa kan ta'ee fi akkasumas safuu hawaasaatiin faallaa kan ta'e nama erga du'een booda yookaan immoo erga ajjeesaniin booda reeffaa harreetti fe'uun irra deddeebiin kan mul'ataa jiru yoo ta'u gocha kanaanis dheekkamsi hamaan hawaasa bal'aa keessatti uumamee jira. Mootummaan saayikooloojii uummata Oromoo cabsuuf kana godhus wanti kanaan sodaachisamu hin jiru jechuudhaan namoonni hedduu yaada kan kennan yoo ta'u gochi hamaan raawwatamaa jiru kun immoo naamusni waraana mootummaa yookaan humnoota waraana mootummaa biltiginnaa maal akka ta'e kan agarsiisu jedhamee jira.
bara ilma Oromootu biyya bulchaa jira, bara ilma abbaa gadaattu biyya bulchaa jira jedhametti ilma Oromoo ajjeesanii reeffa harreetti fe'uun maaliifi jedhamee jira. Kun akkuma jirutti ta'ee torban dabre humnoonni mootummaa Bilxiginnaa Arsii Lixaa Aanaa Nageellee Arsii ganda Boombaasoo Reejii jedhamutti namoota nagaa hedduu badii tokko malee haleellaa irratti raawwatanii lubbuu erga galaafatanii booda reeffa namoota hedduu badii irratti gatanii kan biroo immoo harreetti fe'uudhaan magaalaa keessa oofuudhaan akka hawaasni daawwatu taasisanii turan jedhamee jira. Kun immoo baay'ee dheekkamsa kaasee jira. Humnoonni mootummaa Bilxiginnaa gocha kana yookaan gocha safuu cabse kana kan raawwatan uummata Oromoo ittiin sodaachisuuf kan raawwatame jedhamee jira. Garuu uummanni Oromoo waan akkanaa sodaa bira dabree jira jedhamee jira. Faallaa kana immoo gochi safuu cabse kun humnoota mootummaa Bilxiginnaa kana akka jibbaman isaan taasisee jira jedhamee jira. Oduu biyya alaatiin Beeljiyeem Filisteemiif beekamtii akka kennitu beeksiftee jirti. Beeljiyeem yaa'ii waliigala dhaabbata mootummoota gamtoomanii Baatikaanitti gaggeeffamaa jiru irratti Filisteemiif beekamtii biyyummaa akka kennitu beeksiftee jirti. Akkasumas Beeljiyeem Israa'el irratti qoqqobbiiwwan 12 akka keesse ministeerri dhimma alaa Beeljiyeem Maaksiim Prevoot ibsanii jiru. Prevoot akka ibsanitti mandaroota seeraan ala Israa'el West Bank keessatti argamanirraa oomishoota gara Beeljiyeem seenaniif poolisiiwwan bittaa kubbaaniyyaawwan Israa'el ilaalchise akka gamaggama taasisuu fi qoqqobbiiwwan waliigalaa 12 Israa'el irra kaa'an beeksisanii jiru. Prevoot murtoo kanarra kan ga'an gaaga'ama namummaa Gaazatti sababa waraana Israa'eliin qaqqabaa jiru hordofuun akka ta'es himanii jiru. Dhumarratti nageenya waraanaa naannawa kanarratti fiduuf beekamtiin abbaa biyyummaa Filisteemiif kennamuun murteessaadha jechuudhaan Beeljiyeemis Filisteemiif beekamtii abbaa biyyummaa kan kennitu ta'uu beeksiftee jirti. Oduu gara biraatiin immoo waldaan beektota duguggaa sanyii Israa'el Gaazatti duguggaa sanyii raawwattee jedhee jira. Israa'el haleellaa Gaazatti raawwattuun duguggaa sanyii yookaan jinosaayid raawwattee jedhee akka amanu waldaan beektota duguggaa sanyii idil addunyaa beeksisee jira. Waldaan beektota dhimma duguggaa sanyii addunyaa irratti guddaa ta'e kun Israa'el Gaazatti duguggaa sanyii raawwatte jedhee amanuuf ulaagaan duguggaa sanyii raawwachuu mirkaneessan jiraachuu erga mirkaneeffatee booda ta'uu Reuters gabaasee jira. Waldaa beektota duguggaa sanyii idil addunyaa irraa beektonni 500 ta'an walitti dhufuudhaan sagalee kennaniin parsantiin 86 Israa'el Gaazatti duguggaa sanyii raawwachuu ibsanii jiru yookaan labsanii jiru. Oduun itti aanu Suudaanitti sigiga lafaa mudateen namoonni 1000 ol lubbuun darbuun gabaafamee jira. Suudaan lixa naannawaa Tulluu Maarraa jedhamutti sigiga lafaa tasa mudatee lubbuun namoota 1000 olii darbee jira. Balaan hamaan kun naannawaa Taaraasiin jedhamutti dilbata darbe rooba cimaa roobe hordofe kan mudate ta'uu namni tokkochi balaa kanarraa lubbuun baraarame ibsee jira. Gareen hidhattoota rakkoo mudate kana dhaabbilee qarqaarsa namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii fi dhaabbilee garagaraatti gabaasuu isaa BBC fi Aljazeeraan gabaasanii jiru. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo oduu namaaf qabadde kan hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin ka ture ani Bariisoo Ganamooti. Hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi Rabbi isiniif haa baay'atu. Nagatti nu turaan immoo hawwii kennaa nagatti nu tura.